Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Ashama harkafuuna hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Akkam nagaa jirtu isiniin jecha nagaa alhamdulillah. Warroonni amantii biroos jirtu jajjabaattuu isiniin jecha osoo kutaa fi amantiin isiniin qoodiniin isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyya chaanala kana naa guddisaan isiniin jedha. Subscribe godhaa kuma godhaniin nagaan isiniin jedha. Akkasumallee like godhaan isiniin jedha. Akkasumallee share godhaa. Har'a mee yaada bareedaa wayitiin qabadhee isinii dhufee innis maali yoo jettan gorsa jechuudha. Gorsa warra nama lamaa hojjettanii fi akkasumallee warra nama guddaa bira hojjettan yookaan haadha yoo jedhu ka ijoolleen isaanii fuudhanii heerumanii manaa bayanii gaafa ijaazaa gaafa eraftii jechuudha. Gaafa hojiin hin jirre guyyaa jum'aa kanneen kamana haadha isin jirtanii sanitti walgayan sarraatanyaa yookaan hojjettuu isaanii fudhatanii jechuudha. Isiniifin dhaamsa qabaa jechuudha. Waan obboleettii keenya tokko mudate jira sababa kanaan jechuudha. Kanaaf isinillee asumaan irra waa barattanii irra ufeeydanii jedheetiniin waa yaadeef qabadhee isinii dhufeen jedha. Innis maas seetanii obboleettii kiyyatu maannaan jedhe madaamii kiyyatu birrii wayinatti kennee kaa'inaan jettee birricha san anu hojiin hojjetaa jira bakkuma hojii hojjedhu sanitti ofuma birachi bakkuma hojii san kaa'ee osuma amma fuudha jedhu kana san geessee deemee kaaya oduma jedhu hin dagadhe jette. Hin dagadhe gaafa dagadheetiniin jedhu ada intala ilma sii bira hojjettutu jira. Lammii biraati jechuudha. Lammii kennu doon taane lammii biraati. Isiin sun adaa maal goot isiitu fuudhe jette. Isiitu fuudhe hin bullee ganama madaamin as kennee birrii kaleeyoonaan jettu hiiqaa irrachi kaa'isan ol galabbatu achi garagalchi as garagalchi waan takka hin jiru. Achi booda kaa waan godhuun dhabee birriin hin jiru akkam eessa keetti akkamitti dhabama waa luka qabaa deema areenaan jette isiinis. Madaami duraan na amantu tawaa hunda na kennu tawaa hunda na bira keettaman ofii banaa gattee deemtu akkana shakkitu gootee asii deemtee yeroo san isiitu arge jetti birrii kan hojii kaa isiitu kushiinaa keessallee deemaa yoo sanii ijoolleedha sanduuqii kan hojjechuuf jette achiin kaname isiin fuudhuun ooltuu isiin fuutee hoggaa kararra keetti hin gaafadha jedheeni bilbila isiimmoo hin qabu hundaafuu yoo isiin dhufte hin gaafananaan jette isiinis akka waan an beekaa yookaan akkas godhee fakkeessitee fuula natti jijjiirte jette. Kanaaf ijoolleen keenyas waan akkana akka irraa of eegan yeroo hojjettoonni mana isaan jiranii san dhufan meeshaa kararraa akka kaayanii asumaan gorsa dabarsiifi naan jette. Obboleeyyan kiyya kana qofaa miti. Amma siriyyaan tiyya takka jechuudha kan qaamaan na himte manuma nu jedhu kana afoo kanaan jirti masgiida jira as masgiiduma kana duuba jirti yeroo baay'ee yoo gabbaatu kaawanis ala kana gabboo gibbiin ala ilaala wal agara jechuudha. Akkuma tasaa gaafa tokko anis meeshaa achi geessinaan jedhanii dhaqee jennaan akkanatti bee maatii haati jaartiin tiyya madaamin tiyya ijoollee baay'ee qabdi sarratanyaallee akkasuma warri sunis baay'ee qabanii hin dhufanii akkanatti qubee warqii taan diraama kumaan bitadhetti yeroo san diraama kumaan bitadhe yeroo warqii irra kasaa hin dhabee taanis yoo gaafadhe tuuni san hin agarre jetti sanis yoo gaafadhe sunis san hin agarre jetti waan godhu dhabee rabbuma kiyyatti dhiisee cal'isee jetti. Yeroo baay'ee jechuudha ijoolleen keenya waan akkanaa kan warri birrii keessan fa'a fuutanii of bira keettan kararraa kaayadhaan isiniin jedha. Yeroo isaan akkana hojjettoota hin beektan amala nama ilmi namaa tokko miti. Harki namaa tokko ka deemsa barateetu jira. Kanaaf yeroo san fakkeenyaaf hin beeytanii gaafa eraftii yoo isaan walitti dhufan keessattuu jechuudha mana haadhaati walitti qabaman ijoolleen hin beeytan ijoollee ofii guurratanii hojjettoota ofii guurratanii gaafa san immoo yoo maatiin bakka tokkotti yookaan saaloonii walitti qabame hojjettoonni immoo kifilii hojjettuu san ta'an jechuudha yeroo baay'ee achitti walitti qabaman jechuudha. Yeroo san ati shaanxaa kee meeshaa kee banama kadhiistoo ta'e waan garaagaraa maallaqa keessa kan qabaattoo ta'e waan akka warqii keessa kan qabaattu yoo ta'e yeroo sanitti nama tokko ta'ee nama tokko qofa hin sababattu nama san qofa hin dirqamsiistu jechuudha. Nama hedduu waan ta'eef eenyu shakkitee eenyu dhiista. Kanaaf jechuudha eenyu fuudhe jettee eenyurra murteessite murteessuu hin dandeessu jechuudha. 3-4 ta'anii yoo dhufan. Kanaaf yeroo akkanaa kana
meeshaa keessanii miti. Meeshaa keessan qofaa miti hatta madaamiin keessanuu kifilii ofii kan bantu yoo ta'e. Asuma achi yoo ijoollee qabuuf kifilii madaamii keessanis kan seenan yoo ta'e. Yeroo kana isin cufuu qabdan garas akka hin deemne jettanii itti himuu qabdan maaliif of eeggachuuf jechuudha. Meeshaan mana san keessa yoo bade sima jedhan malee nama biraatiin jedhan situ fuudheedhaan maaliif ka hojjetu si mana san keessa ka qulqulleessu si meeshaa kaasaa deebisaa kan qulqulleessu si sin amana sima fuudhe siin jedhan. Kanaaf ijoolleen keenya yeroo kana jechuudha of eeggadhaan isiniin jedha of eeggachuu qabdan sirritti. Kanaaf maaliif jennaani yeroo baay'ee jechuudha ijoolleen tokko kadhara dabasii yaadan hin jiran. Kan dabasii yaadan ati warra saniif wal taate taanaan wallahi warra saniif wal taate taanaan akka ati warra sanii wal dhabdu waa hedduu jechuudha waa hedduu dhara hedduu daba hedduu si yaadan jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya nuunu hin amanina namni hin amanamu ilmi namaa hin amanamu garuu nama amantanii waanuma hunda babbantanii kararra keettanii booda ofiin booyuun seenayuun bu'aa hin qabu faayidaa hin qabu jechuudha. Kanaaf meeshaa keessan kararra kaayadhaa kifilii keessanis ratanyaa yoo kan ta'an ta'e yeroo isin kushiinaa keessa hojjettan akka isin wajjinichi kushiinaa yoo barbaadan haa isin gargaaran isin gargaaruu baatanu haa ta'an achi kushiinaa keessa kifilii keessan qolloofadha. Wallahi maallaqa shaanxaa keessa kaa'attan taanaan maallaqa mana kaa'attan taanaan isin maallaqa olii qabattan taanaan waan akka warqii fa'aa lafaa qabdan taanaan wallahi of eeggadhaan isiniin jedha obboleeyyan keenya of eeggadhaa. Kanaaf sirrii miti namni hundi tokko miti namni hundi gaarii jechuun hin danda'amu jechuudha. Hatta yoo saba kee taate yoo lammii kee taate iyyuu ilmi namaa hin amanamu jechuudha. Akkuma argitan ijoolleen biyya namaa kana keessatti daba hedduu olii yaadu jechuudha. Wallahi ka oliif yaaduu qaban sila daba hedduu olii yaadan jechuudha. Hatta gizee hojii hojjetan ka warraan akka wal loltu si godhan isaanii yeroo nama lamaan hojjettan akka ati warraan wal dhabdu kasi godhu isaanii hin jiraami bakka akka ati raftii hin arganne kasi godhu isaanii ijoolleen maan kennaa jechuudha. Waan garagaraa balleessanii akka isaan si sababan jechuudha. Akka isaan si warri sun bakka hin jiraami akka isaan sitti dallanan akka isaan si qaban yookaan si cinqan kan godhan ijoollee keenya jechuudha. Yeroo baay'ee kadaba walirratti hojjetan. Wallahi kadaba walirra hojjetan isaanii jechuudha. Kanaaf waanuma kamuu gochuu duubatti hin deebi'an jechuudha. Kanaaf hin amaninaan isiniin jedha. Maaliifi amma nama lamaan hojjetan isiin tokko jechuudha waan nagarrame jechuudha. Isiin tokko hin gaafatti isiin tokko arabii sirriitti hin dandeessu isiin tokko hin dandeetti. Madaamiin isii arabii dandeetti. Sani waan akkanaa fidiyoo isiin jetteen isiin sun waan hin beeyneef ishii jettee gara kushiinaa deebite yookaan isii arabii beektu sani waan akkanaa maalidha jettee afaan warra afaan ofii beeku warra saba tokko jechuudha. Warra afaan walii beeku. Maalidha akkana naan jettee yoo isiin jettee jechuma isiin jette kan kanaabi jettee ittiin himtuu jechuudha. Hin hubachiistuu jechuudha. Maal ati arabiin baranne agadhaa maal ati arabiin beektu maa isii hin gaafatirree maalinni jettee ijoollee kana jedhan faatu jira jechuudha. Wallahi wal barsiisuurra kan wal miqqanyan jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya yeroo baay'ee waliif yaada malee walitti yaadinaan isiniin jedha. Asumaan hiqaawii sirreessaatiniin isinii haasaa jiran isiniin jedha. Meeshaa sirreeffataa jira. Kanaaf ijoolleen keenya yeroo baay'ee of eeggachuu qabdanii isiniin jedha. Sirriitti of eeggadha. Hin barbaachisu of gatuun. Of gattaniitumaan kun saba kiyyaa kun maarree kiyyaa jechuun hin barbaachisu. Bakka itti jirtu bakka hojii bakka mas'uulummaa bakka itti gaafatamummaa jirta. Wanni bade situ itti gaafatama mana keessan keessatti wanni cabe wanni mana sanii dhabame situ itti gaafatama kana beekuu qabda. Kanaaf tooyachuu qabda. Kifilii ijoollee shamarranii fa'a amma isaan hin argitanii warqii isaanii waan uffatan kanneen baasaniitumaan afuma kan achi kunoo tasriihuma raqumsaa xinii marfa lafuma kaaniitumaan birumaa yaan akkuma isin argitan waan garagaraa kanneen jechuudha. Kanaaf yeroo sanitti warra harkaan deemuu baratan ijoollee daa'imman fa'a ijoollee warra qabutu jira. Yeroo ijoolleen daa'imman gadi hin teettu kifilii kaan seenti kaanii baate yeroo san wajjin seenan wajjin bayan yeroo san namni harka deemuu barate namni baalageen jechuudha. Waan wayii fuudheetiin waan isa ijaaf argisan yoom kiisi ofii gakkaayateetiin jette ka itti gaafatamu eenyureesi eessa ta'e asirran keenya ka qulqulleessu si'imi mana keenya keessa eenyu jira si malee namni biraa jira situ keessa beekaami mana keenya eessa dhaqe
jedhanii gaafa san qorannoon sitti gatta'an jechuudha. Ati miskiina tawaa takka hin beekne, tawaa takka hin argine, tawaa takka hin fuune jidduma kanatti wanjalanyaa taatee haftaa jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya waan akkanaa irraa sirriitti of eeggachuu qabdaniin isiniin jedha haga danda'ameen. Akka barumsa isinii qabu abdiin qaban isinii jedha. Buleeyyan kiyya akka irraa hubattan akka irraa barattan kanaafuu laayik godhaa haga dhuma dhageeffadhaa. Sheer godhaan isiniin jedha. Akkasii hanga viidiyoo biraatti walitti deebinu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.